يا نمني قلبي سانجيني أف مالي وانا مميني وطول في ستنديني توبة دوزي فرارما رزق إثنين أبا إثنين حافظوا لبون تيسن الكراب بجرتي وصو إسيسن أفراديسن tokkoffaa badiin guddaan jechuudha. Maaliif biyya namaa kana deemaa riskii barbaadadhaan hin jirti garuu mootu buddeena warra biyyaa keessan seenin illee hin jirti beekta. Namni tokko gaaf biyyarraa bahu biyya ormaatti jijjiiruuf bahu biyya namaa sanitti nama sani yookiin kaampaanii biyya sanii dalagee achirraa oo fudhatee biyya ofiitti irratti konkolaataa mana waan akkasii fuudhuu maal jechuun biyyaa baya malee biyya namaa dhaqee akka abbaa biyyaatitti konkolaataa bitee abbaa biyyaatitti biif godhuu miila dha'uu harkaan itti galchuu karaatti cufuuf biyyaan bahu seerri akkasillee hin jirti. Namni keenya ol ka'e kun bajaajii bita kun konkolaataa bita akka abbaa biyyaatti olutti ina anummaa fakkeenyaaf gisee asiin karaa deemu miilan deema miskiinni kophee gaarii hin qabne kun yoo bajaajii natti dhuftu yaadda akka nama xiyyaaroo hawwuusitti ari'aa bobbeemsitti godha. Sigale kanaafi waan rabbi isin ilaallame dhaabdanii waan bajaajii jedhamtu osoo dhiibtanii yoo bitattan mee warma minibaasii sunuu nagaa qabu. Amma irra hedduu namni halkanii guyyaa maal jedhu arabni buqqee itti qabatu arabni birii shaniin fufunaanuu baratte riskii nutti qabaa jiranii nuyi waan gaarii qabne konkolaataa bajaajii bitanii as keessa oofan kan silaa dalagan nu jedhanii aara hin aara uummanni biyya kanaa baay'ee hinaaf. Hinaaf uummanni hinaafaa qabu. Ibin dubartii bitee na wayyoo jaarsaaf jaartii kara deemtu akka itti isaan nama laalan bakka itti sidhaan fa'a jira. Jaartii teessii jala tuqanii duuban tuqanii itti garagaltan si tuman sababaa barbaacha jaartii ta'e nikaa. Siifi ilmoo fi jaartii ta'e hojii deemtu osoo argan jechuudha. Isin galee. Kanaafi isteeppiin jalqabaa yoo dhugaan lubbuu walii qusanna biyyi tun biyya ormaati biyya baqaati keessaa baana jenne riskiin bajaajiin isin seentu samii haa seentu sobbooyitti nuu banadha. Bajaajiin bara arga Oromoon bituu eegalte oofuu eegalte bajaajiin duraan 15,000 12,000 kuma dhibbaaf wayii galte jechuudha. Waan Oromoon eegalte dhaabata jechuudha. Manni gaafnu biyya kan dhufu manni dalagaa birrii 500,000 kuma takka turerra Oromoon 5,000 10,000 itti keessa. Ani gini tokko taa'ee ilaalan sila uummanni kun 5,000 6,000 kafalaa mee uummanni achirraa argatu maali? Ijoolleen teena yaaddofte dhumte aduu kana idaanamaatii kana arabni sharikarraa konkolaataa gimmaashii irraa fudhatee gimmaashii duubeetti kennite osoo birrii namaa sana hin kafalle konkolaataa fa'aa irraa fudhatan jira hin beeyne. Konkolaataa irraa fuudhan qulfin irraa fuudhan. Wanni gootu hin jiru birrii sirraa qabani. Kanaafi osoo waan akkasii san dhiisanii alhamdulillah jedhanii tumama rabbi hireef. Amma warri mahallii kunillee takka ragidee hunda manatti illee namatti dhufanii ujoo namatti qolee tanatu barreessitti daddarbata dhagaa malee gurguddaan diras hin dabbaru. Qabbana warri konkolaataa bitan kun warri minibaasaa illee rakkoo miti. Haayiwee irra ooftan rakkoo miti. Warri bajaajii kun amma sababaa ijoolleen keenya yoo dandeettan konkolaataa miila afuritti ofirraa jijjiira. Yoo dadhabdan isiisanuu osoo boru arabni isin hin saamne akka warra kanaroo saamamee isin hin saamne ofirraa gurgura. Ciiftee torbaan tokko anamma wallaahi osoo namni bajaajii bitadhiiree mallaqa naa erge wallaahi bajaajii mi konkolaataa haga birriin sun dhumtu halkanii guyyaa ciisee nyaadha malee waan tokko hin dalagu. Har'aa miti gaafa namni hin beekne gaafa mala hin qabne gaafa mana hin qabne gaafa fala hin qabne waan akkasii murteesse. Gaarii miti. Lubbuu kee kana yoo jiraatte bakka gaarii geetta. Kanaafi waan akka bajaajii irraa argatanii kan akka abduu seen baanu mana madaamillee yoo dalagan ima argata. Rakkoo miti. Sharikallee yoo dalagamaa isinuu bakka dalagaa jiru dheengadda gisee taatee agaruu naawwan safaa dhuftanii isinitti illee ziqanii osoo isin gaafatan nama waan akka isin irratti si jajjabeessan malee sin ari'an sitti ni naafan ashkara si godhatuu fedha waan ta'eef warri biyya kana. Kanaaf gabaabumatti isteeta yoo jijjiiranna jenne
warra kanaafisini warra qalleeyyii shaanxawii horatee ol ka'u kana salphaadhaan warra dalagaa qabu bakka dalagaa qabutti xiqqooyin ulfaataa isteeppini jalqabaa deemsa kenna bakka oollu karaa irra deemnu sa'aa baanu sa'aatii gallu haa ilaallannu gamaa gamana keenya ilaalataa haa sochoonu akkuma nutti hin taane tayuu haa dhiifnu dhaamsuma jedhu qaba. Taan immootu yoo nurratti haa laallatanii yoo jenne immoo laalleen jijjiiranna rakkoo qabu namaatiin yoo namni shanii jaha isteeta biraa jijjiiranna kophaa hin dabbaramnaa beenu fakkeenya uummata isaa nurratti ilaalaa hiriyoonni kee waan akkasii hin dhufa yoo naan jedhan namoonni dhibu jiru fakkeenya uffatuma kiyyaaf ka ilmootiif ka haadha manaa kiyya fuudhee ba'a mala mana kana keessaa wanni akka qabu jiru jechuudha fuusha malli kiyya. Ani waan kanaaf yaaddalle namni keenya mara koon isaa akka mana faadii kireeffatee doolaaba itti bitee firiijii itti bitee tiivii itti bitee wajjin of rakkisa. Amma mubaarakii fanii jijjiirama jennee na mubaaraka walqixa hin jijjiiramu. Mana ona kireeffatee meeshaa ofii itti guute walqixaa miti jechuudha. Ana yoo taate bajaaji bala maataa diibitee uffata seenaa akka haadha seerati yookiin hunda keessaa gabaa jechuudha. Homaa keessaan qabu. Garaagarummaan kiraa manaa jiru amma mubaarak birrii 2,500 kafalatti fakkaata. Ani birrii 3,000 kafala. Meeshaa kana hunda itti guutee 500 bira olta jechuudha. Kiyya meeshaan karabaatti ka isaa. Haguma tana 500 ijaa amoo jirtu tana diddaaf namni kenna mafruusha wayii mafruushi dhakan. Meeshaa an fedhu wayii arabni ka an fedhu naan qopheessitu jira jechuudha. Lubbuun keenya imaanan qabu. Wanni kun biyya baqaati mana namaati. Anaa fi isinirraayyuu kaasee hin bahin. Qalbii waan bareeda rarrafuu nu feeti. Waan bareeda tallaajaa qabbanaa keessaa bishaan qabbanaa fudhannee dhuguu nu feeti. Wanni akkasii sun immootu gaafa rakkoo akkana kana daftee taf jettee ol ka'utti amma osoo dheengadda akka namatuu eegalatanii ka'a baqadha ilaallee fayyaa rabbi na qabda yoo ati seenatti seenan nagatanii baqatan malee namni quban akka bosonuu inni garsani an fayyaa tayyaan fasumatti osirina keessaa baatanii agaafte. Warri meeshaa qabu kun akkam ta'e warri konkolaataa qabu bakka qabu lubbuu takka gara meeshaa isaa yaadde lubbuu takka baafatu yaadde jidduma kanatti du'a. Guyyaa idaa anaaf abduusee wajjin jirra jala kana tokko farraa ibitti qaban. Abduusee fi mucaan hiriyyaa kiyyaa tokko takkitti maalii gaffii kaniin ala bayan. Ani sadaffaa ga'ee gisee ibidda argu. Rifadhee seenaaf ol deebate nafaara seenatti. Gisee mootuu as gabu akkamitti aara kanatti gadi deebi'a bada dhaabinaa jedhee ammallee gad deebi'ee laala. Osuma darajaa kana jidduu ol fiigu gaffiigu akira ibiddi sun nurraa dhaabe jechuudha. Lubbuu xiyyaa baafanne akka laalteetitti ta ilmoo xiyyaa hin baafne jechuudha. Ofillee osoo ibiddi sun jabaate gubadhe ilmaan kiyyaa wajjin gubadhe jechuudha. Namni waa uf duuba qabu rakkoo isinii gale. Kanaaf baay'ee ulfaataadha jedha keenya. Haalli biyya kanaa jechuudha. Kanaaf ammoo osoo isteeta jijjiirame jenne mee lubbuu kamtu jijjiira. Si jijjiira. Jarri kun akkuma ofiitiin as keessatti warra hore jira. Isinii galee. Kanaaf ulfaataadha dafanii irraa boruutti jijjiirachuun isteepitti mootu wallaahi naannawa kana jijjiirachuun itti yaadamuu qaba. Jijjiirachuu qabna. Irratti hojjetamuu qaba. Isteetni kun bar manuma poolis xaabiyaatu maadii kanarraa dhufe jennaan iji isaan ittiin silaalaniif iji nama bakka biraatti dhufe itti dhamu ilaalan tokkoo miti jechuudha. Maal jedhamee beeka. Asii dhufuunuu tokko farti hojjala mana dhaabiyya kanatti. Isteeta amma nu jiraannu kana keessaa qabamuun tokkoffaan akka waan wanjala daladeetitti achii dhufte jennaan takkaa lama si dhayaan boksi waan si keessaa fuudhuu himarsiimsiisu. Nagayuma abbaan laammoo osoo karaa maraatti qabanii namtee saranu asitti mannaan kaballaa hin quuftaa gurri keessa daalachaa hundi si qabala. Wallaahi maan kana hidhamee argina. Asumaayyuu qabamuu naannoo kun jirru kun jechuudha. Maafiyaan bebbeekamaan biyya kana maddi isaa naannoo kana jechuudha. Bakki wanni hin taane hundi itti godhamu warri biyya kana itti godhu asirra jechuudha. Warri hidhamtanii beektan hin beektan of beektan sobaa miti jechuudha. Kanaafi asii namni keenya jijjiiratuu qaba. Dhibbaan dhibbatti jijjiiratuu qaba.
Arraaborutti danda'a hin danda'e. Suuta takkaa lamaan jijjiirachuu. Aye. Bitadheera nama biraatti carraa kenna. Okay. Kingi fi samboota toofee samboota inshallah biriitu waadiyyaati. Ziyaatti na obsi carraa yaada takka kanatti jechaan deebi'aa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. King. Jirtu baga jiraatta. Sorry gadhiifama. Rakkoo miti. Wanni dubbatamuu qabu martuu dubbatameera. Anillee gabaabseetuman dubbadha. Jireenya yeroo baqattummaa hundinuu beekaa waan walitti himnu qabnu gaariis ni qabna. Waan badaanis yeroo dhufe akkas ni mul'ata. Alhamdulillah waan hundaafu. Ani immoo biyya ganda jijjiirrachuurra rabbiin biyyuma kana nurraa haa jijjiiru. Baqataadhuma biyya kana jiru rabbiin biyya sadaffaa nuu kenne nu haa jijjiiru. Hawwii kooti inshallah. Biyyuma kana rabbi nu haa baasu. Namni hunduu hawwii qaba, fedhii qaba. Egaa akkuma dubbatame wanni godhamuu qabu yaadni kun yaada bareedaadha. Garuu yaadni kuni yaada TikTok irratti ta'ee lafa bu'ee amma hojiirra ooluu miti. Wanni kun waan hiddaan caaroon lafa qabate. Waggaa 17 yoo jiraanne namoota nu dura jiran dura waan jirudha. Namni asitti ilmoo argatee wal fuusifatee akka argee akkachee argee jaarsa jaartii manguddoo daa'imatu jira. Abbaa qabeenyaatu jira akkuma amma dubbatamaa ture lafa qabatee jira jechuudha. Akkuma abbaa biyyummaa namni tokko ganda tokkotti yoo sokkee ganda sanarraa ka'uudhaaf dura namni kun nama achi ture immoo nama dhiyoo gale waan jedhamutu jira. Kanaaf utuu namoota bebbeekamoo jaarsolii dabalatanii namootumti asirra jirtan community keessaas nama dabalatanii abbaa qabeenyaas dabalatanii wanni kun sirriitti miidiyaa irratti miti. Wanni kun waan personaalii keenya private keenya waan ta'eef sila ka'eef malee nama qubachiisuuf malee waan asirratti dubbatame asirratti asumarraa mana qodaa guurrannee deemnu miti. Yookaan tuktukii qabannee yookaan makiinaa qabannee deemnu miti. Lafa qabatee keessootti waan dubbannu. Ammallee akka keessootti nu deebi'uu fi namoonni jajjaboon jiran, jaarsoliin jiran, abbootiin jiran, abbaa qabeenyaa, abbaa tuktukii keessaas yaada qaban jarri, abbaa konkolaataa keessaas, warra suuqii keessaas, abbootii amantaa immoo sirriitti abbootii amantaaf community'n tokkoffaarra jechuudha. Communityf abbootiin amantaa tokkoffaarratti jaarsolii biyyaa dabalatamee dubartii keessaallee dabalatamee namoonni bilchaataan osoo irratti dubbatamee yaanni kun nu hundaafuu ni ta'a. Garuu erga kana jenne immoo akkuma amma jedhamaa ture bakki ilaalamee haalli ilaalamee ammayyuu isa boriiftaanii namni haalli mijatee fi jedhu dandeettii qabu keessaa yoo lubbuusaa baafatee deeme anamma yoon isin biraa deeme amma TikTokiidhaan walirra jira wal bira jira biyya tokko jira wal quunnamna jechuudha. Yoo naa danda'amne haalli natti tole asliin ofitti fudha jechuudha. Bakka hin jiru asli kottuu manni akkasii jira imaaraan inni irra galurra kottuu akkasitti wal fudhataa namni akkuma walitti dhiyaatuun wal bira deemuun ni danda'ama. Garuu rakkoo hiddaan buqqisuudhaaf nuti warri asirra jirru kun dubbannee dubbii kana waan asirratti raawwannu miti. Wanni kun lafa nuu bu'ee lafarratti kan akka Ustaaz Sheek Riyaadas jiru, Ustaaz Ahmad Silaa jiru isin jirtu. Namoonni kun Sheek Zayed jiru, namoota jajjabootu jiru waan ta'eef lafarratti utuu dubbatamee akka wal hubachiisuutti akka odeeffannoo walii kennuutti asirratti dubbachuun gaariidha. Keessootti gadi fudhannee keessootti utuu dubbatamee yaada gaariidhaan jedha. Asumarraa sidii gabaabsaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. yeroo saafitatee namu asirraa ka'aa fagoo miti deemsi boriif iftaan ta'a namu